السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا يوتيوبي أبدس أورو جلت ترقمتنو هرا وهم باي قرانا منياتو في دبتشو في اللي هدوتو كنت ألفاتي أبوليتين كينيا كن أبولي وانكان كوشا مراني كيستو بيا على جرانو وانا كان أجهاني أكجر رابرتنو في ناف دبتنا جراني كبجمتوتا في جالتمتوتا يوتيوبي كيا dirqama har'a isin irra jiru akkuma viidiyoo kana dhaggeeffattaniin obboleessa keessaniif obboleettii keessanii sheer gochuudhaan akka obboleewwan keenya biyya arabaa keessa jiranu baay'een isaanii dhaggeeffatanuuf sheer laayik gochuudhaan wal qaqqabsiisaa. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee akkuma irra deddeebinee dubbataa turre obboleettiin keenya kun kuweetiin karaa waggaa 6 yoo waggaa 7 nama turedha. Waggaa 6 7 kana haga turte keessatti takka nama dalagaa dhaabee miti. Humna itti dadhabdee waggaa meeqaaf nama hojjetee of jijjiiree maatii kan kolleen jijjiirrette biyyaa baate. Maal godharee obboleettiin keenya kun waggaa kana haree humna hunnoo xuruurfattee rafiitii ganamaa osoo itti mi'aawu hojjettee namni yeroo ammaa namaa miti wanti yeroo ammaa kun wanti amananu hin jiru baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya kun birrii fi waggaa 7-8 hamma hojjettu kan obboleessa si hangafaa irratti galfatti maatiidhaaf kan gargaartu malee ofiisitti dhuunfaatti gaafa biyyaa baatu akkaawuntii dhuunfaa banattee waan hin baaneedhaaf birrii waggaa 7-8 kana hinuma itti argiti. Lafa naa godhi kana naa godhi hunda isaa walumatti naa qabaara jettee itti argitisiin. Gaafa guyyaa galiinni si waggaa 7 meeqa achi turtee ofiisitti bakka jireenya jiraachuudhaaf namni waggaa 7-8 biyya namaa keessa jiraatee dadhabee hojjete gaafa biyya galu waan inni hawwu waan inni fedhu isinuu hin beektu. Garuu gaafa isin biyya galuudhaaf kaatee odaasii bibbitattee waa hunda gootee maatiidhaaf illee isa gootu malee ofiisitti birrii waggaa 7 namni gaafa biyya namaa hojjete hamma ta'e of danda'a biyyatti galee. Biyya galtee gaafa biyya galtuu akkuma kaanitti simatanii hundi jaraayoon tini'anii obboleessi si hangafaa sunis dhufee wanta riin ishqiidhumaan itti nidhan gaafa guyyaa 2-3 bultee kaatee obboleessa si sanaan waan akkanaa kana mallaqan haga yoonaa sitti ergaa jiru walitti naa qabdee hamma akkaawuntii kan keera naa galchite moo eessanaa keessa jettee gaafattu birriin isii waggaa 7-8 hojjette sun akka hin jirre obboleessi si kun itti hime jechuudha. Obboleettiin keenya kun maal gochuu qabdi? Waggaa 7-8 laffaatee biyya namaa keessatti rafiitii ganamaa dhabdee birrii fi kana baqqaan kana booda biyya kootti deebi'eetan heerumee manas godhadhee mallaqa kan koo kanaan yookiin waa tokko hojjetadhee jiraadha nama biyyaa bahee baay'ee nama gaddisiisa wallaahi humni namaa kun namni yeroo ammaa obboleessaa miti maal eenyu namni amananu yeroo kana hin jiru. Obboleettiin keenya kun qoosaasee callistee gaafa amma sirra deebitee gaafatu dhugaa ta'uu itti hime jechuudha akka mallaqni siisuun hin jirre. Obboleessa waa gochuu hin dandeessu aariidhaan ol deebitee waa tokko utuu jaraatti illee hin himin obboleettiin keenya kun lubbuu ofii balleessite jechuudha finyoodhaan ofuute. Ilaalaa gaa yaa shamarran kan keenya wanti isiniif dhaamu yeroo baay'ee irra deddeebinee itti himu wanti obboleettii keenya kun amma keessaa waasaappiidhaan ergaan kun naqaqqabee abdus ijoolleedhaaf daddabarsii wanti obboleettii kan koo kanarra ga'e akka ijoollee kaanirra hin geenye jettee hiriyaan intala amma lubbuu ofii balleessite kun dhuftee natti himte jechuudha. Maaloo ijoolleen keenya shamarranii keessattuu warri akkaawuntii dhuunfaa keessanii banattanii hin jirre birrii cal jettanii tuma maatiitu walitti naaf qaba maatii kan kooti jettanii abdattanii erga taatu taanaan dogongortanii mallaqni gaafa kan nama kamiyyuu ta'u nama harka ture kan abbaa namatti fakkaata kan keessatti fakkaata. Sababa kanaaf mallaqa kan keessan ofii keessanii of biratti qabadhaa. Maatiin kan kee dhugaadhaan walitti sii qabuu kan danda'us baay'ee jira miskiinni.
kan immoo dhimma akka waan itti kottee walirra keewwatte yookiin laaptooppii dhuma teesse xaqxaq goote jettuutti birrii ati biyya alaatii itti ergitu kana bishaan itti fakkaate si jalaa akka barbaade godhu jira. Booda carraan obboleettii keenya qaqqabe kun isin qaqqabuu irra amma ifaan obboleettiin keenya kun waan guddaa isiniif dabarsite garuu rabbiin achitti si boqochiisu malee dadhabbii ishee waggaa 7 kana otuullee biyya isiitti deebitee haaran galfatin gaafa kanatti lubbuun osii keessaa badu maaltu isinitti dhaga'ama? Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yaa obboleewwan keenya shamarranii akkaawuntii dhuunfaa keessanii yoo hin qabaattan achi galfadhaa. Maatii keessa waan gargaaruu barbaaddan karaa dhuunfaatiin mallaqa hojjetanurraa waan barbaaddan hin gargaaraa. Garuu maatii walitti naaf qaba, obboleessa kootu walitti naaf qaba, birrii kan koo jettanii cal jettanii waggaa kana harii birrii maatii qofitti ittiin ergina. Kan jaarsa kan kootu walitti naa qabadhe jaarsatti ergateennaan jaarsa irratti fuudhee jennaan galtee of ajjeef. Akkuma dheengadda viidiyoo asirratti isiniif maxxansee ture. Birrii waggaa meeqa isinitti ergitu ittiin fuudhee ilmoo dhalchee sii eege gaafa siin biyya galtummas. Sagalee isinii maxxanseen ture asirratti. Waan akkanaatu iyyuu shamarran kan keenya baay'ee miidhaa jira. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtanu akkaawuntii dhuunfaa keessanii banattanii kan biyyaan baane baay'ee jirtu. Irraa of eeggadhaa, hin miidhaminaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettii keenya dadhabbii ishee otoo haran galfatin sababa mallaqni ishee waggaa meeqaa jalaa badeef lubbuu ishee dhabdee rabbii jannataa ishee haa godhu jenna. Isin hundi keessanuu shamarran hin dogongorti, sammuun si xiqqoodha, nama hunda amanti. Kaan immoo jaalallee siiti jedhee biyya taa'ee hamma sitti ittiin hojii hojjedhee mallaqa isin harkaa guura dadhabbii keessan. Hammati dhuftutti yookiin baajaajiin bita yookiin maaliin godha ittiin fuudhee nama biraatii wajjin bashabbasha. Ati ni hojjetta rafiitii ganamaa dhabdee otuu madaamiin taa'al guumsiin jettu hojjetta jechuudha. Yaa obboleewwan kan koo rabbiin isin eegu. Mallaqni garuu hin dhufa lubbuu keessan hin balleessinaa. Warri immoo yoo wanta akkanaa isin qunnamu yoo jiraate obsaa deebitanii hojjettanii jiraachuu dandeessu. Rabbiin mallaqa qofaas jiraachisuudhaaf sin uumne garuu dadhabbiin kee waggaa kana harii gaafa akkasitti bishaan si jalaa dhugu si aarsuu danda'a. Obsi. As-sabru ba'da al-khayri akkuma jedhamu obsaatii akkaawuntii dhuunfaa keessanii banadhaa. Obboleettii keenya kanaallee bareechaati du'aa kadhaa fi baay'ee garaan na nyutte akkuma keessan baay'een keessa yoo wanta kanaa kan godhaa danuu jira waan ta'eef hedduu nama gaddisiisa dhugaa. Kanaafuu kabajamtootaaf jaallatamtoota yuutuubii Abdussee Ooroo jalatti argamtan sabiskiraayib walii gochuudhaan warri maatii koo hin taane maatii koo ta'uun warri immoo viidiyoo kana dhaggeeffattanii xumurtan obboleewwan keessanii laayik godhaatii akka inni bira qaqqabu sheer godhaa. Galatoomaa nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Gorsa koo kana wajjittii kaan isiniin jedha.